Sabbar zeenaa shamarreen tokko biyya Arabaarraa qalabatii 2 bituudhaan Itoophiyaa galtee dargaggoo waamtee booleetti tambarkak jettee ofii ishee dura tambarkaktee isaafi hidhuun ishee beekameeraam. Lammataa irratti immoo qalabatii shaanxaa ishee keessaa baasuudhaan isatti kennite inni immoo lammataa irratti ishee fi hidhuunsaas dhagahamee jira. Kanarraa kan ka'ee abjuun nutti hammaachuun isaas beekameeraam. Ani amma akka fakkeenya guyyaa eeggaddaa hirriba rafa yeroon jedhu hirribni na diduudhaan si'a 3 hirriba keessaa na kaasim baddu baasa isaa kaleessa galgala sireerraa na kuffise. Kanaan dura kiiloon kiyyallee 100 jechuudhaaf tokko malee hin hanqanneem. Har'a garuu yeroo madaalamee ilaalu kiiloon kiyya 100 jechuuf kiiloo 6 hanqatee jiraam. Kun hundumti immoo yaaddoo sababa qalabatii 2 bituutiin. Kanarraa kan ka'eyyuu qorri bishaan qodaa dhiquu kana hidda harka keenya qabate gara sammuutti darbee dhiiga keenya kan tarsuun isaas dhagahameeraam. Hordoftoota keenya oduu dabalataa itti fufaam. Nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya. Nagaan isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Baga nagaan dhuftanii anaa dhufu isiniin jedha. Egaa kanatti aansuudhaani yaada wayii viidiyoo wayii ilaaleen jechuudha. Viidiyoo sana fiduu dhiisee otoo man qodaa dhiquuti jalqabe jechuudha. Isinitti himuu jalqabe. Innis maali yoo jettanii seera haaraa amma bahee yaaddoo guddaa shamarran biyya Arabaa jiraniif ta'e akkasumas immoo hamilee guddaa dhiirota biyya jiraniif ta'e kan jiru jechuudha. Ajandaa gidduu kana naanna'aa jiru baay'ee hamilee namaa cabsa jechuudha. Innis maali yoo jettanii egaa akkuma beekamu dubartiin aadaa duudhaa safuu qabdi jechuudha. Keessuma baanee haala jiruuf jireenya keenya fooyyeffanna jennee gaafa biyya Arabaa deemnu namni tokko gaafa mana haadha isaaf abbaa isaarraa maatii fi firoota isaarraa adda bahu ofan danda'a ofan hoogganaa ani nama gahaa ta'eetiin jira kana booda nama nan barbaachisu ani nama tokko hoogganee bulu'a malee nama namaan hoogganamullee miti jenneet mana baane jechuudha. Dubbichi garuu gaafa biyya Arabaa geenye boruu itti yaadu dhiisne bormoo maaltu nu qaqqabaa akkasumas immoo aadaan keenyiif safuun duudhaan keenya haati keenyiif abbaan keenya ittiin gaa'ila dhaabbatan akkasumas immoo seera safuu dubartii irra jiru maal jennee otoo addan baafatiin jechuudha. Har'a waanuma riyaala yookiin diraama yookiin immoo doolaara qabaannee fi jaallatamna jechuudha. Gaafa jaallatamnu sana immoo eenyu nu jaallata maaliif nu jaallate jennee adda baafachuun immoo dirqamadha jechuudha. Keessa darbeetu shamarran biyya Arabaa yoo birrii qabaatte yoo qalabatii naa bitta taate yookiin immoo birrii hangam qabda yookiin immoo hangam fixxeetta erga deemte buchoo koo waggaa meeqa fixxee jirta buchoo turteetta moo yoo ati tureera jette dhiirri akka ajaa'ibaa gammada jechuudha. Dhugaan siniin jedha jechuun dhiira xiqqeessuu koo otoo hin taane dhiira hundumaa miti. Dhiirri dubartiif yaadu akkuma haadha isaaf yaadu akkuma obboleettii isaaf yaadu akkasumas akka haadha manaa isaaf yaadu ni jira jechuudha. Garuu immoo tokko immoo faayidaa mataasaaf kan deemu jechuudha ni jira. Isaan warri faayidaa mataa isaaniif deeman buchoo koo waggaa meeqa fixxeetta turteetta moo erga deemte ani si dhiisuu hin dandeenye yaadni kiyya gara kee irratti cabee jira ani bultoon kiyya si wajjin malee naan milkaa'u ergan gaafa si argee feesbuukii kanarra ergan gaafa si argee tiktooka kanarra akkasuma teelegiraamii irratti erga gaafa peejii kee kana ilaalee si argeeti lubbuun kiyya kunoo fannifamtee jirti lubbuu koo fannoo kanarraa gadi naa buusii jedha jechuudha dhiirri gaafa dhufu. Isa kana immoo simachuuf deebii gahaa laachuudhaaf maaliif akka manaa baate maal gochuuf akka deemte kana adda baaste beekuu qabda jechuudha. Dhiirri kun maaliif na barbaada? Gaa'ilaaf na barbaada moo qarshiif na barbaada moo maaliif na barbaade jetta? Dhiira tokko walumaa galatti gaa'ilaaf gaafa barbaaddu namni kun gandisaa eessa? Maatiin isaa maal fakkaatu? Anoo maatiin koo maalan fakkaadha? Gandi koo eessa? Hojiin koo maalidha? Innoo hojiin isaa maalidha?
ilaalcha inni maatii isaa keessaa fi hawaasa isaa akkasumas naannoo isaa keessaa qabu maalinni anisoo akkasuma maali ilaalchi ani maatii koof qabu akkasumas maatiin kiyya naaf qaban hawaasni kiyyallee anaaf qaban jennee adda baasnee beekuu qabna jechuudha. Gaa'elli onlaayinii irratti gaa'elli feesbuukii irratti milkaa'u galma hin gadhu. Maaliif yoo jettan gadda amma dubartiin kun jechuudha keessuma keessa baatee dubartoonni baay'een qalabatii bitanii galu. Garuu keessuma baatee ishee qalabatii 2 bittee sanuu ofii ishee dura hiitiif jechuudha. Dhugaa Waaqayyo viidiyoo argitaniitu ta'e. Ofii ishee qalabatii sana baaftee viidiyoo waraabaa jechuudha. Viidiyoo waraabaa qalabatii sana baastee dura isaa fi hiitee isan booddee lammataa shaanxaa ishee keessa ammas qalabatii sana baaftee isatti laattee inni immoo ishee fiidhee fudhatee galee jechuudha. Egaa amma sirees kan qabeeru birrii ishiiti gaa. Birrii isheetiin siree qabdi hamma gaafa birriin ishee umu sanaatti buchookoo dugda isaatti baatee mana keessa fiiga jechuudha. Sinii galee kun immoo soba miti. Kuni soba miti dhugaa nama meeqa nama 2 miti kan ganamee jiru jechuudha. Otoo qalbatiin nama baay'ee jechuudha. Dhugaa waan ani beeku keessaa nama baay'een booleetti simatamanii dugdatti baatamanii jechuudha. Baatee shulullee yeroo ijoollummaa keenya shulullee wal baannee haasofnu sana akkana kana baatee shaanxaayyuu harkaan hin qabin anatu baata malee jee shaanxaa hanga kiiloo amma wayii ga'u kana fuudhee salgiisaatti baatee geessee mana siree isheetu qaba isheetu kaffalaa haqxee tokko deessee jennaan jechuudha. Dhugaa nama ani beeku jechuudha. Gaafa isheen tokko deessu ofiisaa immoo jechuudha xilaa tokkollee manaa qaba jechuudha. Xilaa yookiin immoo ambareellaa jechuudha. Akkasumas immoo naannaa tokkotti maal jedhama ambareellaan kan yeroo bokkaan yookiin immoo aduun namatti ba'u ofirra qaban jechuudha. Mana keessaa akkama baakee xilaa koo fuutee qabatta jedhee jechuudha. Salphina inni ishee salphisu waasaappii yeroo ishee waraabdee natti ergitu salphinni haga kanaa arguu wanna dhugaa du'anii of fannisu wayya jechuudha. Dhugaa Waaqayyooti. Akka gaafa dura inni ishee baate sanaatti ati carraan kee maal ufiin jette dhiirumti koottu gali namaan jedhee haga kana nama kunuunsu jiraa hin jedheni guyyaa sana. Garuu har'a jechuudha. Isheen tokko deesse jennaan dhugaa Waaqayyo caccabdee namaaf naman fakkaattu birriin isheen fuutee galte hundisaayyuu uume har'a inni ofiisaa hojjete maallaqa xiqqishuu argatu sanayyuu fudhatee manatti hin galu. Bakkeerraa nyaata bakkeerraa dhugaa isheen akkasitti jechuudha. Mucaa wajjin tankaraatatte abbaa isheeti kootu narraa fuudhin talake ogummaan qabdu. Homaan qabdu jedhee jechuudha. Isheen garuu durallee biyyuma Arabaa teesse maallaqa isheellee isumatti ergaa turte jechuudha. Isumatti ergitee lafa takkattee toon bitatiin gasagaste itti galte jechuudha. Inni isheen isatti ergaa turte inni itti uffachaa itti shamarran biraa wajjin bashannanaa oola. Amma immoo erga isheen mucaa tokko godhatte erga isheen birrii fixxee immoo halkan jechuudha. Isheef kaardii birrii 5 hin guutu halkan shamarran biraa biyya Arabaarraa niitiin qabu jedhee shamarran biraa jana jechuudha. Yoo isheen maal ajette yoo isheen dubbatte immoo ba'i mana kanaa jedha jechuudha. Ba'i mana kana ba'i kiraa manaa keessan bahayyuu nuu jedhaniiru je'eetiin akkasittiin doorsisa jechuudha. Inni kun immoo maaltu fidee abbaatu ulfinaa fi barcuma abbaatu of jala buta jedhan. Yoo ati har'a nama taate yoo ati har'a maallaqa kee of harkatti qabatte dhiirri mataa kee irratti gadi hin funcaa'u jechuudha. Ija baaftee buluu dandeessa. Yoo hojii qabaatte ofii kee galtee yoo hojii uummattee birri xiqqootiinuu haa ta'u. Otoo ati galtee hojii tokko uummattee dhiirri mataa keetti funcaa'u. Dumbulloota haa ta'u sumuuniitoo irraa argatte atis ani nama jetta atis ani anuma jettee ofitti amantee ofitti amanamummaan jiraachuu dandeessa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waan ani kokkolfaa tattaphachaa dubbadhu dhugaadha. Barumsa sinii ta'a je'ee yaada. Keessuma keessaa shamarran keenya gaafa dhiirri afaan tolee sinitti bakka isin sossobu dhugaama sinitti fakkaata. Ilmi namaa fagoo allayyaa qiliileedha keessisa deemtee qabdee ilaaluu hin dandeessu. Dhugaa baay'ee ulfaata. Akka asii achi gaafa si sossobu sitti hin fakkaatiin. Gaafa si sossobu sitti hin fakkaatiin. Achirraa birrii si harkaa fuudheeti achirraa immoo shamarran faana hin kunuunsa achi immoo ishee sumunii tokko hin qabne. Biyyarraa hin kunuunfata. Siin immoo asirraa
qorra keessa dhaabattee funcaan namaa dhiqxee, udaan namaa dhiqxee, qodaa namaa dhiqxee, jechoota arabaa danda'attee ijoollee namaa wajjiniin waca isaanii dandeesse hanga kana si harkaa fuudhee biyyarraa immoo ishee simboo qabdu, ishee bifaan jiraattu, harki ishee qulqulluu kirooliksiin tuqne, dittoolan tuqne, fuulli ishee afurri dittoolaa, afurri kirooliksii, aarri gaazii kan isheen balleessine, rifeensi ishee shaffanaa fi bishaanii ho'aafiin akkasumas ashabootiin kan irraan umne wajjiniin bashannana jechuudha. Eenyurraa fuudhee si ishee gowwaa, unuu ishee gowwaa, ana ishee gowwaa kanarraa fuudhee jechuudha. Kanaaf shamarran keenya dhugaa isiniin jedha hin dagatiina akka har'aa miti hin gaabbitu booda. Dhugaa isiniin jedha ni gaabbitu waan akkasii irraa balaaleffadhaa. Dogoggorri yoo jiraate na of kolchaa isiniin jedha nagaan tura.